Hordoftoota Oroo LZ Tube akkam jirtu fayyaadha. Mata dureen barnoota keenyaa irraa waa'ee Medication Administrationiiti. Medication Administration jechuun akkaataa dawaa itti kenninu jechuudha. Osoonii fi akkaataa dawaa itti kenninu hin ilaalleen dura akka seensaatti tarmoota tokko tokko waliin laallaa. Tarmoota kana laaluun immoo akka ija banaatti nu fayyada waan ta'eef jechuudha. Inni jalqabaa faarmaakolojiidha. Pharmacology is the study that deals with chemicals that affect body's functioning. Pharmacology'n damee saayinsii ta'ee waa'ee keemikaalotaa qo'atu. Keemikaalota akkam? Keemikaalota qaama keenya irratti, dalagaa qaama keenyaa irratti dhiibbaa geessisan. Isaan san kan qo'atu pharmacology jedhama. Termiin biraa diraagiidha. Drug is any substance that alters the physiologic function of the body. Drug jechuun ammoo wanta kamuu ta'ee dalagaa fiizooloojii qaama keenyaa jijjiiru jechuudha. Draagiin yookaan qorichi. Kan biraa medication. Medication is the drug that used for therapeutic or curative purpose. Medication jechuun ammoo gosa diraagii yookiin immoo gosa qorichaa tahee dhibee yaaluudhaaf yookaan immoo wallaanuuf fayyadu jechuudha. Medication jechuun immoo afaan Oromootiin dawaa jechuudha. Dawaan gosa qorichaa tahee dhibee yaaluudhaaf itti fayyadamnu jechuudha. Egaa dawaan faayidaa biraallee ni qabaa. San itti aansee barnoota marraa keessatti kan ilaallu ta'a. Termiin biraa faarmaakoodaayinaamiksiidha. Pharmacodynamics is the process by which drug alters the cell physiology. Pharmacology'n adeemsa dawaan adeemsa qorichi fiizooloojii seelii keenyaa ittiin jijjiiru jechuudha. Damee saayinsii, damee pharmacology ta'ee waa'ee jijjiirama qaamni keenyaa, jijjiirama qorichi seelii qaama keenyaa irratti fiduu kan qo'atu jechuudha. Pharmacokinetics is the study of how medications enter the body, reach their site of action, metabolize and exit the body. Pharmacokinetics'n ammoo damee pharmacolojii ta'ee kan dhiibbaa qaamni keenya dawaa irratti yookaan qoricha irratti fidu qo'atu jechuudha. Pharmacokinetics'n kun akkamitti akka dawaan qaama keenya keessa seenu, akkamitti erga qaama keenya seene immoo site of action bakka silaa itti hojjetu san gahu. Dawaan kamuu qaama keenya keessaa bakka irratti hojjetu qaba. Bakka san akkamitti akka gahu, akkasumas erga achi ga'e akkamitti akka metabolize ta'u, erga metabolize ta'ee hojii isaa hunda xumuree booda immoo akkamitti yeroo hundaaf hoggaallee qaama keessa hin taa'u dawaan ni ba'a waan ta'eef akkamitti akka bahu kan qo'atu jechuudha. Kan itti aanu uses of medicationidha. Uses of medication jechuun faayidaalee dawaa jechuudha. Dawaan gaa faayidaa garaagaraa qaba. Isaan keessaa faayidaawwan muraasni prevention, diagnosis, suppression, treatment, cure, enhancement aspects of health warra jedhaman kana. Isaan kana ilaallaa jechuudha. Prevention is used as prophylaxis to prevent disease. Dawaan gaa prevention jechuun ittisuu jechuudha. Dawaan ittisuufis ni fayyada. Osoo dhukkubni nuun qabin duratti akka prophylaxisitti ni fayyada. Dhukkubni osoo nuun qabin dura akka nuun qabneef nurraa ittisuuf ni fayyada. Fakkeenyi kanaa vaasiniidha. Vaasin jechuun talaallii jechuudha. Egaa akkuma beekamu talaalliin gaa osoo dhukkubni nuun qabiniin duratti akka dhukkubni san nuun qabneef dawaa fudhannu jechuudha. Dhibeewwan daddarbaan warri maayikirooorgaanizimiidhaan lubbu qabeeyyii ijaan hin mul'anneen nama qaban hedduun isaanii talaallii ni qaban. Fakkeenyaaf dhukkuboota vaayirasiin nama qaban keessaa warri akka miizilii yookaan shiftee
dhukkuba tiruu hepatitis B ka jennuun warri akkanaa kun talaallii ni qaban. Warri akka TB'tis dhukkubni akka TB yookaan daranyoo sombaa, pooliyoo fi hedduu jira gaa'e akka fakkeenyatti isaan kana yoo fudhanne talaallii ni qaban jechuudha. Talaallii isaanii kana yoo fudhanne osuma fayyaa qabnu fudhanna. San booda maayikiroo orgaanizimiin kun yoo qaama keenya keessa seenillee dhibee nutti fiduu hin danda'u jechuudha. Sababni isaa ittisa qaamni keenya faraqaa talaallii kana isa duratti oomishee waan jiruuf ofirraa ittisuu danda'a jechuudha. Filorooyidii yoo fudhanne garuu immoo filorooyid pireventuus dikkee. Filorooyidiin kan inni beekne filorooyidiin elementiidha. Bifa sappilimentiitiin kan jiru yoo fudhanne akka ilkeen teenya hin banne, akka hin tortorre, akka hin caccabne godhuu ni dandeessi. Hungaa osoonii fi ittisuudhaaf akka ittisaatti dawaan kan nu fayyadu ta'uu fakkeenyota agarsiisan jechuudha. Faayidaan dawaa inni biraa diyaagunoosisii. Diyaagunoosis jechuun ammoo establishing the patient's disease or problem. Rakkina fayyaa dhukkubsataa tokko jiru adda baasuudhaaf kan fayyadu jechuudha. Dawaaleen kanaaf fayyadanis ni jiran. Fakkeenyaaf raadiyoo kontirastidaayin. Raadiyoo kontirastidaayin maaliif fayyadaa? Warreen imeejingii teeknikii ta'an fakkeenyaaf warra akka siitiskaanii kana fa'a. Siitiskaaniin amma fakkii kaasuudhaan imeejii uumuudhaan akka waan qaama namaa keessa jiru, rakkina qaama namaa keessa jiru, rakkina fayyaa dhukkubsataa keessa jiru adda baasa. Kun immoo caalatti dawaa raadiyoo kontirastidaayi jedhaman kanaan gargaarsifachuudhaan ta'a jechuudha. Dawaa kana dhukkubsataaf ni kennina. San booda immoo akka sirriitti keessi qaama namichaa mul'atu godha dawaan kun. Kan biraa tuuberkuloosis hormaantoks teestingiidha. Inni kun ammoo gosa dawaa ta'eetuma TB'n maayikiroobaakteeriyam tuuberkuloosis baakteeriyaan dhukkuba TB namatti fidu qaama keenya keessa ni jira moo hin jiru adda baasuudhaaf kan fayyadu jechuudha. Inni biraa sappireeshinii. Sappireeshin jechuun ammoo suppress the sign and the symptoms and prevent the disease from progressing. Sappireeshin jechuun keessa gad dhorkuu jechuudha. Mallattoolee dhukkubni fidu, mallattoolee dhukkuboota ittisuu keessa gad dhorkuu. Guutummaan guututti irraa dhaabuu yookaan irraa fayyisuu osoo hin ta'in keessa gad dhorkuudha. Akka gartee dhukkubni san sadarkaa yaaddessaa irra hin geenye, sadarkaa hamaa irra hin geenye ittisuudhaafis ni fayyada jechuudha dawaan. Fakkeenya kana anti-kaansarii fi anti-vaayiraal diraags. Anti-kaansarii jechuun farra kaansariiti. Fakkeenyaaf keemootiraappii jechuudha. Maal godhan isaan kun? Mallattoo kaansariin namatti fiduu danda'u maal godha? Nama keessa gad dhorka. Nama keessa gad dhorka. Akka gartee hin hammaanne godha. Anti-vaayiraal diraagiinis akkasuma. Akka vaayirasiin humnaa ol maltipilaay taate rakkoo nurraan hin geenye gad dhorka jechuudha. Gad dhorka. Faayidaan dawaa inni biraa tiriitmentiidha. Tiriitmentii alleviate symptoms from the patients with chronic disease. Chronic disease jechuun dhukkuba yeroo dheeraati. Mallattoo dhukkuboonni yeroo dheeraa namatti fidan namarraa dhaabuufis yookaan wayyeessuufis ni fayyada dawaan. Fakkeenyaaf anti asmaatik diraags. Dhukkuba asmiif kan nama jechuudha. Asmiin gaa akkuma beekamu chronic diseaseedha. Dhukkuba yeroo dheeraa takka nama qabnaan namarra tura. Kanaafuu mallattoo asmiin namatti fidu anti asmaatikiin mallattoo anti asmaatik diraagiin mallattoo dhukkubni asmii namatti fidu namarraa dhaabuu yookaan immoo wayyeessuu ni danda'a jechuudha. Fakkeenyaaf qufaa fi hafuurri nama ciccituu mallattoolee akkanaa kana anti asmaatik diraagii yoo kennineef dhukkubsataa sanirraa fayyuu, dhukkubsataa sanirraa dhaabuu ni danda'a jechuudha. Kanaafuu tiriitmentiifis ni fayyada dawaan. Kan biraa kuuriidha. Kuur jechuun ammoo guutummaan guutuutti fayyisuudha. Tiriitmentiin mallattuma sanirraa dhaabuudha malee guutummaan guutuutti fayyisuu miti. Boodatti deebi'uu danda'a jechuudha mallattoon sana. Garuu immoo kuuriin guutummaan guutuutti fayyisuudha. Complete eradication of the disease. Guutummaan guutuutti dhukkubsataa sanit jiru guutummaan guutuutti qaama isaa keessaa dhabamsiisuudha. Fakkeenya kana antibiyootiksii fi anti-helmentiksii fudhachuu dandeenya. Antibiyootiksii jechuun farra baakteeriyaati.
Kanaafuu farri baakteeriyaa gaa baakteeriyaa san qaama keessaa dhabamsiisa. Hogguu baakteeriyaa san qaama keessaa dhabamsiise dhukkubni faraqaa baakteeriyaa sanii nu dhufes achumaan waliin dhabama jechuudha. Maaliif kan nutti fide baakteeriyaadha waan ta'eef. Anti helmentiksiinis akkasuma farri raammootis akkasuma. Sababa raammootiin dhukkuba nu dhufe raammoo san dhabamsiifnaan dhukkubni sanis nurraa fayyaa jechuudha. Enhancement aspects of the health akkasumas dawaan fayyummaa keenya haala gaarii irratti tursiisuudhaaf fayyummaa keenya haala gaariidhaan eeguufillee ni fayyada. Achieve the best state of the health. Fayyummaa keenya haala gaarii sadarkaa gaariirra akka inni jiraatu gochuufis ni fayyada. Fakkeenyaaf viitaaminii fi mineraala yoo fudhanne viitaaminoota bifa sappilimentiitiin bifa dawaatiin mineraalota bifa dawaatiin qophaa'an yoo fudhanne sababaa hanqina viitaaminii sababaa hanqina mineraalii yookaan albuudaatiin fayyaan keenya akka hin miidhamne sadarkaa gaariirra akka taa'u akka turu ni godha jechuudha dawaan. Egaa kanneen faayidaalee dawaan qabani. Kan biraa medication namesidha. Maqaa dawaaleeti. One drug can have several names. Egaa dawaan tokko maqaa garagaraa hedduu qabaachuu danda'a dawuma tokko ta'e. Inni tokkuma maqaa garuu maqaa garagaraa qabaachuu danda'a. Maqaaleen garagaraa dawaan qabaachuu danda'u sanis chemical name, generic name, trade name ta'uu danda'a. Chemical name jechuun provide an exact descriptions of its composition and molecular structure. Chemical name yookaan immoo maqaa keemikaalawaa jechuun waan gartee dawaan san irraa tolfame qabiyyee dawaa saniitii fi caasaa molekularaa dawaa saniitii nutti agarsiisa. Kan isa san ibsu jechuudha. Fakkeenyaaf inni asataayil paaraa aminoo feenol kunimmoo maqaa dawaati. Egaa akkuma asirraa hubannu asetaayil paaraa aminoo feenol asetaayiliin molekulariidha. Waan gartee molekulara itti ida'ame akkasumas keemikaala dawaan kun of keessaa qabu foormulaa isaa nu agarsiisa jechuudha maqaan kun. Kan biraa generic name. Generic name jechuun ammoo maqaa generikii jechuun the name designed by manufacturer that first developed the drug. Generic name jechuun ammoo maqaa kaampaaniin dawaa san yeroo duraatiif oomishetti moggaasu jechuudha. Fakkeenyaaf asitoominoofen kun amma maqaa parastamool ka manufacturer yookaan immoo industiriin dawaa sana yeroo duraatiif argate itti moggaase jechuudha. Inni asetaayil paaraa aminofeenooliinis maquma parastamool keemikaala inni of keessaa qabu molekulara inni of keessaa qabu kompoozishinii isaa agarsiisa jechuudha. Trade name jechuun ammoo maqaa daldalaa jechuudha. Also referred to as brand name. Karaa maqaa biraatiin brand name illee yookaan maqaa biraandiitillee ni jedhama. This name is selected by drug companies that sells the drugs. Inni kun ammoo kaampaanii dawaa san gurguruuni moggaafamaa jechuudha. Kaampaanii dawaa san gurgurtuutu maqaa kanatti moggaasa. Are easy to pronounce, spell and remember. Maqaan trade name yookaan maqaan daldalaa kun salphaatti dubbifamuu danda'a. Salphaatti barreeffama akkasumas salphumatti yaadatamaa jechuudha. Daldalaaf waan itti fayyadamuuf salphatti kaasilaa order godhu salpha yaadatee barreessuu danda'a akkasumas salphatti yaadachuu danda'a jechuudha. Fakkeenyaaf paanaadool amma maqaa daldalaa paarastaamool jechuudha. Kanaafuu maqaaleen kun sadeenuu kanuma paarastaamooli. Inni asetaayil paaraa aminofeenool, asetaaminoofeen, paanaadool. Isaan kana sadeen keessaa gabaabaan salphaan ka salphumatti barreeffamuu danda'u ka salphumatti yaadatamu paanaadool kana jechuudha. Kanaafuu dawaan tokko maqaalee garaagaraa kanneen qabaachuu danda'a. Kan itti aanu guidelines for medication administration. Guideline for medication administration jechuun qajeelfama dawaa kennuudhaaf nuti fayyadamuu qabnu jechuudha. Dogoggorri kan uumame
Patientiin akka hin miidhamne, dhukkubsataan akka hin miidhamneef jecha gaalaayinii hordofuu qabnu jira. Seera nuti hordofuu qabnu. 3 checks and 8 rights waan jedhamu jira as keessatti. 3 checks jechuun hoggu sadii waan check godhuu qabnu jira osoo dawaa hin kennine duratti. Hoggu sadii check. Maal check goona? Hogguu dawaa kenninu jechuudha. Hin kennine duratti qofa osoo hin ta'in hogguu dawaa kenninu waa sadii check godhu. First check, second check, third check. Tokkoffaarratti first check irratti check when obtaining the container of the medicine. Hoggaanii fi waan dawaan keessa jiru san bira geenyu ammoo hoggaa waan dawaan keessa jiru san bira geenyu bakka dawaan taa'u san bira gisee dhaynus maal godhu qabna? Check godhu qabna. Maal check goona? Maqaa dawaa sanii check godhu qabna. Keenyu akka ta'e maqaa dhukkubsataa sanii yoo irra barreeffame check godhu qabna. Doozii check godhu qabna. Kanaafuu kaardii dhukkubsataa sirri dubbisnee waan ajajameef sirri ilaallee hanga ajajameef sirri ilaallee sana booda dhaynee bakka dawaan san jiru gisee dhaynus dawaa san sirriitti check godhu qabna. Kun first check jedhama jechuudha. Kan itti aanu second checkidha. Second check jechuun ammoo check where removing the medicine from container. Amma reefu gaa bakka inni dawaan san taa'u dhayne achittis check goone miti. Amma immoo hoggaa dawaa achi keessaa fuunu check godhuu qabna dawaa san. Waan leebel gubbattee jiru maqaa isaa, doozii isaa, nama kennamuuf san. Waa hunda isaa maal godhuu qabna? Guyyaa expiration date isaatis sirriitti ilaaluu qabna. Check kun second checkidha. Second checkidha. Third checkii fi checkiin dhumaa check where replacing the container. Hoggaa deebisnee replace goonu bakka sanitti hoggaa deebisnu achi fuunee dawaa laallee dhukkubsataa bira dhaynee laallee achittis wanni check goonu gaa maqaa waan dawaa sanii irra jiruu fi waan ordera dhukkubsataa ajaja dhukkubsataa irra jiru kaardii dhukkubsataa irra waan jiru wal bira qabnee ilaalla. Maqaa doosii fakkeenyaaf order sheet irratti wanni barreeffamee jiru Ceftriaxone 1 gram IV BID haa jedhu. Kanaafuu maqaan isaa Ceftriaxoneidha. Dooziin isaa 1 gramidha. Ruutiin isaa IVdha. Frequency isaa BIDdha. Kana hunda check goona. Fuunee deemnee ammas maal goona? Dawaa san fuunee bakka inni taa'u sanii fuunee Ceftriaxone ta'uusaa, 1 gram ta'uusaa, IV'n kennamuusaa kana hunda maal goona? Wal biratti ilaallee check goona jechuudha. Hogguu dhukkubsataa bira deemnus akkasumatti check goona. Second check irratti hogguu prepare goonus kaartoona keessaa fuunee Ceftriaxone san hoggaanii fi baxabbannee bulbullee hannuu fi deemnus check godhu qabna. Second check irratti sirri check godha. Dhugumaan Ceftriaxone 1 gramidha. Expire date isaa itti dabre haja'u sirri ilaalla. Dhukkubsataa sanis 1 gramii fudhata. Order isaatis IVdhaan fudhata waan ja'u BID fudhata waan ja'u sirriitti wal biratti ilaaluu qabna. Erga kenninee fi booda immoo deebisuu qabna dawaa bakka inni taa'utti irraa hambisuu dandeenya. Fakkeenyaaf amma Ceftriaxone fakkeenya fudhanne malee fakkeenya biraa kagartee dooziin irraa haftu doozii hanga tokko kenninee fi doozii hanga tokko immoo hambisnus jiraachuu waan maluuf kanaafuu hogguu deebisnus dawuma sirriin bakka sirriitti deebisee waan jiruuf sirriitti check godhuu qabna. Kanaafuu sirrii cheeksiin kana jechuudha. Kan itti aanu 8 rights. 8 rights kan jennu right patient, right medication, right time, right dosage, right route, right refuse, right response and the right documentation. Tokko tokko ilaalla. Right patient jechuun dhukkubsataan nuti dawaa kennuu fi deemnu san abbuma dawaa kanaati. Kauma dawaan kun ajajameef sanii waan jiru adda baasu jechuudha. Kana godhuun gaa correct identifications of the client cannot be overemphasized. Dhukkubsataan kun dhukkubsataa sirrii moo sirrii miti adda baasuun waan gartee araarama qabu miti, waan tuffatamuu qabu miti, waan salphaan laalamuu qabu miti. Maaliif yoo dhukkubsataan sirriitti adda baasuu baanne dhukkubsataa keenya dawaa nama biraatiif kennuu dandeenya. Hiriirii akkanaatti mudachuu danda'a jechuudha. Kanaafuu sirriitti adda baafachuu qabna. Akkamitti adda baafanna jechuuf ammoo this can be done by asking the client to mention his or her full name which should be compared with that on the medication administration record. Akkaataan itti adda baasnu dhukkubsataa yookaan dhukkubsattuu san maqaa guutuu ni gaafanna bira deemnee jechuudha bakka inni ciisutti. Sana booda yoo nama dubbachuu danda'u taate yoo patientii dhukkubsataa hin dubbanne taate immoo nama bira jiru
attendaantii nama tajaajila kennuuf nama dhukkubsataa san sirriitti beekuuf firoottansaa warra bira jiran gaafanna jechuudha. Kanaafuu maqaa yoo nama nu himu taate maqaan kiyya abaluu abaluu maqaa guutuu hogguu nutti hime namni san maqaa san fuuneeti compare with that on the medication administration record. Medication administration record jechuun bakka kaardii waa'een dhukkubsataa sanii irra katabamu jechuudha. Maqaansaa, umriinsaa, eejiinsaa, saallisaa, teessoon, koodiin medication record nambariinsaa wanni hundichi irra ni barreeffama. Medication administration recordiin sirriin tokko waan kana hundeef keessaa qaba jechuudha. Kanaafuu ka achirra jiruu fi ka namni san nutti himee wal bira qabnee ilaalla wal fakkaataa ta'uu qaba. Fakkeenyaaf maqaan kee eenyu jennee hogguu gaafannu dhukkubsataan san nama dubbachuu danda'u ta'e jechuudha. Tolasaa Abdiisaa Badhaasaa nuun jechuu danda'a. Maqaa guutumsaa. Maqaan isaa Tolasaa, Abbaa Abdiisaa, maqaan akaakayyuusaa immoo Badhaasaa. Kanaafuu ka medication administration record irra barreeffamee jirus kana ta'uu qaba. Kanan ta'u taanaan dawaan nuti harkaa qabnu kan nama biraati. Orderri nuti harkaa qabnu kan nama biraati. Kanaafuu kana sirriitti adda baasuun barbaada mudachuu danda'a. Ka biraan right medication. Right medication jechuun dawummaan nuti kan nu deemnu kun dawuma sirriidha waan jedhu adda baasuu danda'uu qabna. Dawaa hin taane dawaa hin ajajaminiif dhukkubsataadhaaf kan nu dandeenyu waan ta'eef jechuudha dogoggoraan. Kanaafuu right medication jechuun osoo dawaa san hin kennin dura dhuguma dawaan kun dawuma sanii fakkeenyaaf ajajarra kan jiru seftiraakzoon yoo ta'e dawaan kun seftiraakzoon ta'uu isaa sirriitti adda baasuu danda'uu qabna jechuudha. Akkamitti adda baasna? Maqaan irra ni barreeffama. Dawaan kamiyyuu ka kaartoonaan dhufus, ka pilaastika keessa dhufus, ka waraqaadhaan dhufus, ka qaruuraan dhufus hundi dawaan maqaa qaba. Gubbarra barreeffamee dhufa maqaan isaa. Leebel ta'ee dhufa. Kanaafuu maqaa isaatii fi maqaa orderra jiru san wal bira qabnee ilaaluun dirqama ta'a. Yoo xiqqaate yeroo sadiirra deebinee ilaaluu qabna jechuudha. Akkuma dogoggorri hin uumamneef. Sadaffaan right time. Right time jechuun ammoo yeroo sirriidha. Yeroo dawaan san kennamuu qabutti kennudha. Yeroo san adda baasudha. Drug timing is very important, especially with some drugs like antibiotics, antimalarial drugs to achieve cure and prevent resistances. Maal jenne egaa yeroon murteessaadha. Yeroon dawaan san itti kennamu beekuun murteessaadha. Adda baasuun hedduu murteessaadha. Sababni isaas keessattuu antibiotics fi antimalaariyaaliidhaaf dhukkuboota farra parasaayitii fi farra baakteeriyaatiif hedduu barbaachisaadha. Yoo yeroon kennuu baanne isaan kun reezistaansii uumuu danda'a. Wal baruu ni danda'a. Maayikiroo orgaanizimii dhukkuba kana fidee fi dawaan nuti kenninuuf san wal baree dhagahuu dhiisuu danda'a. Yeroodhaan yoon kennuufii baanne. Yoo yeroo isaa eegnee kennuu baanne jechuudha. Kanaafuu isaan kanaaf yeroo eeguun hedduu barbaachisaadha. Hundumaafuu yeroo eeguun dawuma hundaafuu barbaachisaadha. Garuu isaan kanaaf addatti haalaan barbaachisa. Some drugs must be given on empty stomach and some after meals. Kana malees ammas wanni beekuu qabnu right time irratti dawaaleen tokko tokko garaa duwwaatti kennamanii tokko tokko immoo nyaata booda kennaman. Kanas adda beekuu qabna. Kan nyaata booda kennamu nyaata dura, kan nyaata dura kennamu nyaata booda kennuun miidhaa qaba. Kanaafuu adda baasuu danda'uu qabna. Fakkeenyaaf anti-tuberculosis or anti-TB drugs warri jennuun kun garaa duwwaa kennama. Warri akka non-steroid anti-inflammatory drugs isaan kun ammoo nyaata booda kennaman. Kanaafuu kana beekuu danda'uu qabna. Yoonii fi non-steroid anti-inflammatory drugs kana nyaata dura kan kenninuuf taate naawjaa, vomitingii, side effectii hedduu waan akkanaatti fiduu waan danda'uuf isaan kana nyaata booda kennuu beekuu qabna jechuudha. Nyaata dura liqimsi, nyaata booda liqimsi jennee himuufii qabnaa jechuudha dhukkubsataadhaaf yookiin yoo ta'e. Kan biraa right doseidha. Right dose jechuun ammoo hanga kennuufii qabnu isa sirriidha. Dawaan hanga qaba. Dawaan doozii qaba. Dawaan summiidha jenne summiidha jaama. Wanni akka summiin ta'in isa godhu dooziidha. Dooziin yoonii fi itti guddatte summiidha. Dhukkubsataa poison godhuu danda'a dawaan. This became very important when medication at hand are in larger volume or stronger than the prescribed order given or when the unit of the measurement in the order is different from that supplied from the pharmacy. Asirratti gaa wanni beekuu qabnu
Keessattuu right dose dawaa isa sirrii dawaa hanga sirrii hanga silaa kennamuufii qabu san adda baasuuniin bakki inni itti haalaan barbaachisaa ta'e hoggaanii fi gartee dawaan nuti harkaa qabnu dawaan pireepper ta'ee dhufee nuti harkaa qabnuu fi ka orderarra jiru hangi isaa yookaan immoo jabinni isaa hoggaa garagara ta'u. Kan nuti harkaa qabnu fakkeenyaaf amma orderarra ka jiru ol yoo ta'e hangi isaa. Fakkeenyaaf ka ajajamee jiru seeftiraakizoon 200 miligraam IVBID yoo ka jiru taate. Seeftiraan immoo 200 dhufu hin jiru 500 giraama tokko yookaan miligiraama 1000. Yeroo hedduu miligiraama 1000 yookaan immoo giraama takkaan dhufa. Kanaafuu kan nuti harkaa kan nuufiif harkaa qabnu amma qopheeffachuu jirra. Dawaan nuti harkaa qabnuu fi kan orderarra jiru immoo wal qixaa miti dooziin isaa kan nuti harkaa qabnutu irra guddaadha. Kanaafuu bakka kanatti 200 jechuun hangam takka jennee achirraa gartee qopheeffachuu danda'uu qabna. Kanaafuu yeroo kana raayit dooziin hedduu barbaachisaadha jechuudha. Dawaalee immoo dooziin hedduu waluma qixate orderii fi doozii waluma qixate fakkeenyaaf amma order irratti pilaazil 10 miligraam IV TID yoo ajajne ampuuliin takka 10 miligraama qabdi. 2 ml keessa 10 miligraamii jira ja'a ajan. Kanaafuu akkanaa kun hin barbaachisu. Akkanaa kun hedduu xiyyeeffannaa hin barbaachisu. Maaliif doozii fi akkaataan inni itti pireepper ta'ee dhufee fi orderarra ka jirus waluma qixa waan ta'eef. Akka amma reefuun tanaa kun ammoo kan inni akka amma fakkeenya dura isinii kanneen kun ammoo hedduu raayit doozii adda baasuudhaaf barbaachisaadha. Kan biraa when the unit of measurement is ordered different from that supplied from the pharmacy. Hoggaa unitiin orderarratti ittiin katabamee jiruu fi unitiin dawaan sun ittiin pireepper ta'ee dhufu adda adda ta'uus hedduu barbaachisaadha. Maaliif konverti godhuu nu barbaachisa. Fakkeenyaaf kun yeroo hedduu dawaan miligiraamaan ajajamaa yookaan giraamaan ajajamaa. Ka ammoo ittiin pireepper ta'u mililiitira ta'uu danda'a. Kanaafuu mililiitira tokko keessa miligiraama yookaan giraama meeqaa jira waan jedhu liitira tokko keessa miligiraama meeqaa jira giraama meeqaa jira waan jedhu adda baasuun dirqama jechuudha. Right route jechuun karaa dawaan kennamuuf isa sirrii jechuudha. Dawaan karaa garaagaraatiin kennama. Intaraamaskularii kennamuu danda'a. IV kennamuu danda'a. Intaraadarmaalii, sabkutaaneslii akkasumas afaaniin sappoostarii karaa hedduun kennamuu danda'a. Isaan immoo tokko tokko laallaa gaafa barannoo akkaataa dawaan itti kennamurra geenye jechuudha. Kanaafuu karaa san beekuun dirqama jechuudha. Dawaan intaraamaskularii yookaan immoo sappoostarii kennamuu fi dawaan afaaniin kennamu dawaan IVdhaan yookaan hidda dhiigaatiin kennamu kam akka ta'e adda baasuun dirqama ta'a. Kasilaa intaraamaskularii kennamu IVdhaan kennuu hin qabnu. Kahammoo afaaniin kennamu sappoostarii yookaan jalaan kaa'uufii hin qabnu. Kanaafuu dawaa kana beekuu qabna bakka kennamuufiif jechuudha. Unacceptable medication order must specify the route of medication. Ajajni dawaan dhukkubsataan tokko akka fudhatamuuf barreeffamu yoo ruutii qabaachuu baate yoo karaa inni kennamuuniin adda baafamuu baate ajajni san fudhatama hin qabu jechuudha. Kanaafuu if this is unclear the prescriber should be contacted to clarify or specify it. Yoo gartee karaan inni fudhatuun san ordera sanirratti ajaja sanirratti ka adda hin bahin ta'e yoo ifa ta'uu baate maal godhuu qabna nama ajaje san dubbisuu qabna osoo hin kennineef dura. Osoo hin kennineef duratti the nurse should never decide on route without consulting the prescriber. Osoo hin kennineef duratti nama ajaje san dubbisuu qabna. Akka inni adda nuu baasuuf, akka inni specify godhuuf, akka inni clarify godhuuf. Yoo ammoo kana kan goone usneetuma akkana ta'uun ooltuudhaan ofii keenya murteessinee kennuu hin qabnu jechuudha. Right to refuse medication. Right jaffaan right to refuse medication. Dhukkubsataan tokko dawaa fedheewu hin barbaadu yoo jee diduuf mirga guutuu qaba.
mirga guutuu qaba. The patient has a right to refuse any medication. Dawuma kamuu diduudhaaf dhukkubsataan mirga qaba. Hogguu ati dhaqxee kannoofi deemtu hin barbaadu jee diduuf mirga guutuu qaba. Garuu ammoo yoo dhukkubsataan akkas jee nu dide diduudhaaf mirga qabda jenneetuma dhiisuu hin qabnu jechuudha. Maal godhuu qabna? The nurse obligated to explain to patients why drug is prescribed and the consequence refusing medication. Waan ajajameef, waan dawaan kun ajajameefiif akkasumas yoo dawaa kana fudhachuu baate immoo miidhaa irra gahu, miidhaa dhufuu malu itti himuun dirqama jechuudha. Sirriitti ibsuufii qabna. Lakki dawaan kanaaf si ajajame fudhadhu. Yoo fudhachuu baatte immoo akkana taata jennee ibsuufii qabna. Lakkii ji'ee san boodas yoo hadiidu taate immoo mirga qabaa jechuudha. Dirqamsiisuun hin jirtu. Kan biraa right responsiidha. Conduct assessment to a certain drug action, both desired and side effect. Kun ammoo right responsiin yookaan right evaluationis ni jedhama. Erga dawaa san kennineefi booda waan dawaan san fide assess godhu, evaluate godhu. Waan kennineefiif san taargeetii deemu hundooyin. Miidhaa side effectii fide moo hin fidne haja'u responsii kennuu qabna. Dawaa kennineetuma hin dhiisu. Dhukkubsataa sanirra maal fide, jijjiirama maalii fide jennee ilaaluu qabna. Fakkeenyaaf antibiyootiksii, antipeenii yoonii fi dhukkubsataan tokko waan dhukkubbii qabuuf yoonii fi antipeeniin ajajameef inni kenninaaf as prescribe as ordered hogguu kennineef yeroo booda half-life isaa erga wanta ta'e booda dalagaa isaa dalaguu qaba jechuudha dawaan kun. Dhukkubbiin sanirraa dhaabbatte moo dhaabbanne moo side effectii biraa irra fide moo hin fidne haja'u laaluu qabna. Kun right response jedhama. Kan dhumaa right documentationidha. Right documentation jechuun egaa sirriitti document godhu barreessuu jechuudha. Documentation should be done asitti after it irraa fi after medication and not before. Osoonii fi hin kennine duratti hin mallatteessinu yookaan hin document hin goonu. Erga kenninee fi dawaa san kenninee fi responsii ilaallee booda document goona. Erga kenninee booda document goona. Maal document goona? Dawaa kennineef, yeroo kennineef, hanga kennineef hunda mallatteessinee barreessinee mallattoo teenyaan kaa'uu qabnaa jechuudha. Egaa barnoonni keenya har'aa kana fakkaataa. Haala baruuf barsiisuu keenya irratti yaada yoo qabaattan comment godhaa. Yoo isinitti tole share, like godhaa. Akkasumas chaanala keenya Oro Health Tuubiif ammoo haara yoo taatan subscribe godhaa. Hanga barannoo itti aanu walitti deebinutti nagaatti nu tura.